sammuudhaan bitte har'as warri nu hoogganu warri nu bitu warri nu qajeelchu warri nu bulchu yoo nu hin taane yeroodhuma gabaabaadhaaf fakkeessanii hamma waa mijjeeffatanutti waa babbareedaa nutti nu malee itti deebi'anii mijjeeffannaan yoo ati keessan jirtu sattaanu keessattis dubbiin akkasitti isin eegalu yoo isiniin galle immoo bori isinii gala isinii galeera kanaaf ilmaan keessan barsiisaa inni digrii qabu maastersii baratu inni maastersii qabu PhD baratu inni PhD qabu lammaffaa sadaffaa godhatu iddoo hojii isinitti argattan immoo hin filatinaa hojii ummanni muslimaa rakkoo tokko qaba kan biraa yoo warra Jimmaa Ilubaa Boor Arsii Baalee ta'e muslima baay'ee jira Harargeen rakkoo jiruun qabu maalin godhaa dhaqee damooza birrii 10,000 nyaadhee taa dhaqee qonna abbaa kootii yoon qote yoo bora miliyeenara taa'e dhuguma yoo dhuunfaa ofii keetiif jiraatte taate dhuguma sanas si wayyaadha sinii gala yoo ofiif jiraatte taate ummataaf an jiraadha addunyaa kana irratti bu'aa buusee darbaa diiniif an jiraadha namaaf an jiraadha yoo jette garuu PhD kee qabadhuuti qaawwa wahii saaqii gadi achi hin eeggatin nama biraa ergaa ijoollee keessan achitti wala gargaaru achittis harkaan namaa kenninee kaane miillaanuu dhaqnee kadhannee argachuu dadhabaa jirra bara kana isinii galee dubbiin akkasi kanaaf kanarratti cimuu qabna ijoollee keenya barsiisuu irratti baankiin biyya keenya kana baankii baay'eetu jira baankii nuuf hojjetuu fi baankii nurratti hojjetu jira gurratti waan himani waan hasaasaniin isee kanatti deebi'e dhagaartu baankiin tokko birrii biiliyoona 75 walitti qabeet birrii biiliyoona 6 qofa ummata islaamaatii kenne isa kaanuu eessa kaa'e jennaan isa dhaqaachi gaafadhaan beekon nurraa funaaname nurratti hojjetaa jira moo nuuf hojjetaa jira waan biraate jechuudha baankiin immoo waanuma walitti qabe kan ummataa qoode jira hin galatoonfannu hunda isaaniiyyuu kun maalirraa ka'e jennaan rakkoon dubbittii aramma jedhe sana jira jechuudha eenyutu achi jira hojii gaggeessitoota nama 16 jiru top level kan ta'an muslimni achi keessa nama 2 qofa jira akka sabaatti soo fudhanne dhiifamanaa godhaa kun daataadha waan soba miti persentiin 62 warra gubbaa gara samii kan persentiin 28 warra gadii kan warra gara gammoojjii kan warra Oromoo kan baankii biyyoolessaa guddicha keessatti jechuudha icitee akkana iddoo akkanaa taasisa ufutuun ta'in ergaa iddoodhuma walii argannetti waliif dabarsine jechuudha afan kana jedhaa jira ilmaan keenya warri Jimmaa kun immoo dhumarratti si walloliyoon deemes waa tokko nan gootanu haasaa baddu tokko naasa waa'ee maaliin haasaa anin jenne jettanii tula ilaa anin jenne saantu'e reefu kanan iyyuu makinaa keessatti yeroo dhufnu Jamaala Liyyiitiin rabbi isin hin dhiisu warra Harargee kanan jedheen Harargeen caatii itti gurguratee masjiidatti ijaarratee madrasaatti ijaarratee jiruusaa guutuutti fooyyeffate Jimma Ilubaa Boor warri garanaa kun immoo itti yoommatan jedheen rabbi isin hin dhiisu haqqii keenya jedheen Jamaala Liyyii kunoos jira Jimaa qama'uu dhabuun fataawaa ulamaa'ii sharqiif garbii jiru dhimma isaati ani samiti kan hin jechaa jiru dargaggoon keenya baay'een mana barumsaarraa hafee hojiirraa hafee wallahi karaa kana Ilubaa Boorii kaatanii Jimma yoo dhuftanu keessattuu sa'aatii zuurii booddee kana wallahi hin qaanfattu caakkaan kun keessi guutuun halaqaan hadraan kun howwee namni waa hojjetu hin jiru namni buna bu'eessaa dhufa Gondarii dhufa hadufuunis obboleessa keenya maa dhufee miten garuu nasi rakkina sana keessaa baheeraadha dawooraadhaa dhufa kontaadhaa dhufa walaayitaadhaa dhufa inni keenyaa bunattii seeruma kana qabu qoodeetiyyuu yakutootti kennee walakkaa fudhata waggaa dhufu immoo bunichuma iyyuu irraa fudhata humnaanii miti irraa bitata mirgasaati bitachuun maa bitata hin jennuun isa kana too doofe amaarri maal jedha kamoonni dajjaaf qorrataan goofar jedhani yoo inni rafe maala godharree
rakkoo akkanaa rakkoo guddaa keessa jirra jechuudha. Kun rakkoon kun kallattii baay'ee qabaachuu danda'a. Jimaan dargaggoo keenya baay'ee isaa maseensee jira. Sammuu isaanii adoochee jira. Yooduma yeroo illee itti godhanii qamaan maal ta'a? Yooduma yeroo itti godhanii yeroo hojiirra hafe. Ani mawqifni koo warra jimaan haraama jedhu raayi ilaalchi koo. Raayii warra kaanis immoo ihtiraaman godhanan kabaja. Intu garuu immoo hundi keenya warri qamaus warri qamaanis waan irratti walii gallu jiru. Dargaggoon keenya badaa jirti moo badaan jirtu? Kana wal dhabsiisaa kun kana irratti waliin gallu. Egaa wanti bade immoo kan shari'aa keessatti wanti tokko dararri isaa beekamee jennaan daf'u darari muqaddamun ala jalb al-maslaha. Akkana mokkanamiti ya ulama. ضرر بالليسوتو مصلحة في دودر سوان تيلاف إلى درجون قدينا كنا قدينا جرسي كون أكجرتي جماعة تدي يونيفرسيتي كان جلاجر مراسا كانت تي بفما باجر مراسا كانوا جيرت باجر مراسا ركنا قدا كيس جرتشو كناف جبادنا هديبنو قردين كينياتي ربنا هنصرو ربي توكنو هاقول توكم ما جمسا خلافة بالليسا توكم ما جمسا خلافة بالليسا دين الإسلام بلا رمدكين يافونغا دين الإسلام بيستني وانما منكسني وانما دوفا بيل سيماتي وي غوتنين لنا الإسلام من بلا بحر ربيتي هندينو من كارم تشرفانا نراب الدفة وانتينا وأول التلفد وأول الرتكوك تاني أسوتشون جدا ربي مرتسي اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدل داره بخير دار في الجنة يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله شهاويني أفني إرجاوا وادانا مقال جنو سنقبو سفيان نفيرا جمال علي نفيرا قالين نفيرا كيسمان باين هرّا أجارو في قمة كيسم مسيتاني جرتاني سلا ومتنو هاسم نسنجرا إيجا شهاوين هاساني كاني سلان نيش هجي في دكتورة كراجرا وانتا يفي واني سنتمنو قبو ميسان الراوات أجايا eeyye imanii bitaniiru azaanii malee waa isinitti himu. Sagannee kaan immoo jara keenya amma inni maqaadha immoo isinii ol kaafna. Jamaal Aliyyii jara amma jedhamu jara Sufyaan kana jara doktorranii doktor Muhammad Saalina jira. Sagaddanii kaatanii jara immoo dhaggeeffattu obsaan doktor jedhaan immoo karaarra jiru salaatul janaazaa jarras geenyaan saganna amma zuurii salaanna. Zuurii amma salaanna. In eegna moo hin eegnu? Wada wali kan lirra? Azani dam.